Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa tarkaanfii jabaa aanaalee Wallagga lixaa garaa keessatti fudhataa jiruun injifannoo boonsaa argachaa jiraachuu ibse. Bifa safuu hawaasaa cabseen Arsii lixaa aanaa Siraarootti waraanni Bilxiginnaa maatii gadda taa'aa jiru reebuu fi jumlaan hidhuun dhaga'ame. Tarkaanfiin humnaa furmaata fidu waan hin qabneef marii humnoota siyaasaa hunda hirmaachisa geggeessuun dirqamaa jedhan paartileen mormitootaa ibsa waloo baasaniin. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruutti waraanni Bilxiginnaa hidhaa jumlaa hammeessuun dhaga'ame. Bulchiinsi bakkeewwan falmisiisoo naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti ijaarame ni diigamaa jechuun ministeerri ittisa biyyaa Itoophiyaa ibse. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa tarkaanfii jabaa aanaalee godina Wallagga lixaa garaa keessatti fudhataa jiruun injifannoo boonsaa argachaa jiraachuu isaa ibse. Duula sakatta'insaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun loltoonni mootummaa Bilxiginnaa lakkoofsaan hedduu ta'an gara lixa Oromiyaatti kan bobbaafaman yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo jara kana adamsuun tarkaanfii cimaa irratti fudhachaa jiruun ajjeesaa, madeessaa fi booji'aa akka jiru maddeen keenya dirree lolaa jiran Gadaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa gaafa hagayya 22 bara 2023 godina Wallagga lixaa aanaa mana Sibuu magaalaa Haarawwee fi Waamaa Toobbaraa gidduu naannoo mana barumsaa Toobbaraa sadarkaa tokkoffaatti tarkaanfii jabaa waraana mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhateen waraana Bilxiginnaa 45 battalatti ajjeesuun 57 ammoo madeessee loltoota Bilxiginnaa 12 fayyaatti harkaan qabuun booji'ee jira. Lola kanaan meeshaalee waraanaa hedduu kan irraa hiikkate yoo ta'u, isaan keessaa qawwee AKM 25, hidhannoo, rasaasa AKM fi PKM akkasumas qoobii waraanaa irraa hiikuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Guyyuma kaleessaa aanaa Baabboo Gambeel ganda Shimal Tokkeettis tarkaanfii jabaa fudhachuun loltoota Bilxiginnaa du'aa fi madoo baachisee yoo deebisu aanaa Qondaalaa magaalaa Liqixii ba'uun humna dabalataa kanneen deemaa ture irratti bakka Maqa Boonaa jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo haxxee hidhee eeggachuun du'aa fi madoon adabuun ibsameera. Oduudhuma wal fakkaatuun aanaa Mandiittis waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii jabaa fudhachuun meeshaa waraanaa Zuu 23 jedhamu lakkoofsaan 23 ga'u irraa hiikkachuun ibsameera. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa argachuu isaa ibsee sochii isaa jabeessuun itti fufee akka jiru yoo ibsu, hanga oduu kana qindeessinetti gama mootummaa Bilxiginnaatiin garuu wanti jedhame hin jiru. Bifa safuu hawaasaa cabseen godina Arsii lixaa aanaa Siraarootti waraanni Bilxiginnaa maatii gadda taa'aa jiru reebuu fi jumlaan hidhuun dhaga'ame. Jabaan humna qabu reebee boo'icha dhoowwaa akkuma jedhamu waraanni mootummaa Bilxiginnaa afaan qawwee uummata nagaatti qabuun ajjeesuu, gidirsuu fi hidhuutti dabalataan gocha farra namummaa fi duudhaa hawaasaa cabse raawwachuu irratti argama. Haaluma kanaan gaafa hagayya 20 bara 2023 godina Arsii lixaa aanaa Siraaroo keessatti maatii obbo Oggatoo jalaa namni boqonnaan maaliif gadda teessan jechuun uummata bakka sanatti argame maraa fi maatii namni jalaa boqotee walitti qabuun mana hidhaa geessanii daraa erga turanii booda kan gadhiisan yoo ta'u, maatii obbo Oggatoo haga guyyaa har'aatti mana hidhaa keessatti dararaa jiraachuu maddeen keenya addeessaniiru. Aanaa Siraaroo magaalaa Lokkee keessatti hidhamuun reebichi hamaa irratti geggeeffamaa kan jiru maatiin obbo Oggatoo kunneen kan maqaa isaanii arganne Gammadoo Rabbayaa, Badhaasoo Oggatoo, Dannaboo Oggatoo, Addicha Oggatoo fi Faayisaa kanneen jedhaman yoo ta'u, jarri kun badii qabaatanii osoo hin taane hayyama keenya alatti maaliif boo'icha teessan jechuun hidhamanii dararamaa akka jiran maddeen keenya himaniiru. Miirri namummaa kan ittiin dhaga'amnee fi gara jabinaan kan guutaman loltoonni Bilxiginnaa kunneen kanaan dura ilma ishee ajjeesanii haadha reeffa ilma ishee irra akka teessu dirqisiisuun isaanii kan yaadatamudha. Tarkaanfiin humnaa furmaata fidu waan hin qabneef mariin humnoota siyaasaa hunda hirmaachise geggeeffamuun dirqamadha jedhan paartileen mormitootaa ibsa waloo baasaniin. Adda Bilisummaa Oromoo, Koongireensii Federaalawaa Oromoo, Adda Bilisummaa Biyyoolessaa Ogaadeen, Paartii Uummata Affaarii fi Hibir Itoophiyaa dabalatee paartii mormitootaa gurguddoo 11 of keessatti kan haammate kookasiin paartilee mormitootaa ibsa hagayya 21 bara 2023 baaseen walitti bu'insaa fi tasgabbii dhabuu biyyattii keessatti hammaachaa dhufe furuuf
mariin humnoota siyaasaa hunda hirmaachise murteessaa ta'uu ibseera. Labsii yeroo ariifachiisaas ta'e tarkaanfiin humnaa furmaata fidan hin qabanis jedhe. Yeroo ammaa walitti bu'iinsi tasgabbii dhabuu fi gaaffii bulchiisa gaarii naannolee biyyattii hunda keessatti abdii kutannaa uummataa waliin rakkoo dabalataa ta'eera kan jedhe ibsi kun akkasumas hariiroon mootummaa fi uummata naannoo hunda keessa jiru gaaffii ta'uu bira darbee gara amantaa guutuu dhabuutti ceera jechuun ni danda'amaa jedhe. Kana malees walitti dhufeenyi tumsii fi wal amantaan mootummaa federaalaa fi mootummoota naannolee akkasumas mootummoota naannolee ofii isaanii gidduu jiru gaaffii keessa galeeraa jedhe. Haalli biyyattii naannolee hunda keessatti mul'atu haalaan yaaddessaa ta'uu fi erga yeroo dhiyoo as haalli rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa jiru xiyyeeffannoo idil-addunyaa argachuu kan kaase ibsi paartilee mormitootaa kun biyyi keenya balaa kana caaluuf uummanni keenyas dararaa fi rakkoo kana caaluuf akka hin saaxilamneef furmaata ariifachiisaa fudhachuun dirqamaa jedhe. Paartileen siyaasaa mormitootaa kunneen ibsa isaaniin waldhabdeewwanii fi rakkoolee kanaan dura turanii walqabatee mootummaa yeroo garaa garaatti labsii yeroo ariifachiisaa labsuun tarkaanfii humnaan furmaata fiduuf yaalii taasisus rakkoo nageenyaa biyyattii keessa ture daran dabaluu malee furmaata hin finne. Kana jechuun waraanni Tigraay kan dhaabbatee fi tasgabbiin fooyya'aa ta'e kan bu'e labsii yeroo ariifachiisaa fi tarkaanfii humnaatiin osoo hin taane mariidhaanii jedhan. Mariin mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamuu eegalame addaan cituun abdiin uummata biratti horee ture dukkaneesseera kan jedhan paartileen kunneen tarkaanfii humnaa mootummaa fudhachaa jiru kan balaaleffatan ta'uu ibsaniiru. Haaluma kanaan paartileen mormitootaa kunneen ibsa baasaniin mariin qaamolee hunda yookaan kanneen hidhatan dabalatee hirmaachise hatattamaan akka eegalamu, dhimmi naannoo Tigraay akkaataa waliigaltee mallattaa'een akka raawwatamu, mariin mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu bifa iftoomina qabuu fi hirmaachisaa ta'een deebi'ee akka eegalu, akkasumas waldhabdeen mootummaa naannoo Amaaraa fi humna uummata Amaaraa gidduutti uumame akka dhaabbatuu fi mariin akka furamu gaafataniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Guduruutti waraanni Bilxiginnaa hidhaa jumlaa hammeessuun dhaga'ame. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu maatii keessantu achi keessa jira jechuun ilmaan Oromoo badii tokko malee hidhaatti guuruu fi dararuu cimsee itti fufee jiraachuu maddeen keenya ifoomsan. Keessattuu kutaalee Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u keessatti dararaan waraana Bilxiginnaa kanaan hawaasa nagaa irratti jabaachuu himuu maddeen. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa gaafa hagayya 22 bara 2023 lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Guduruu ganda waltaanee gubbaa dambiiti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa dararaa ooluun dhaga'ameera. Waraanni Bilxiginnaa kunneen obbo Mulaatuu Iddoosaa fi haadha manaa isaanii aadde Bashaatuu Ejjetaa kan jedhaman waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftu meeshaan waraanaa mana kana jira ilmi keessan bosona jira jechuudhaan mana sakatta'anii osoo waa tokko hin argatiin isaan fuudhanii badii tokko malee qabanii maatii isaan irraa gara mana hidhaa magaalaa Kombolchaatti geessanii jedhan maddeen keenya. Naannoo Tulluu Habiibii gabaa Kamisaa kan jedhamutti kaleessa guyyaa gabaa waan ta'eef dargaggoota gabaa dhufan 100 ol qabuun gara magaalaa Kombolchaatti geessanii akka jiranis ibsameera. Dargaggoota kanas leenjii loltummaaf humnaan ukkaamsanii akka fuudhanii deeman maddeen keenya kun Gadaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiru. Bulchiinsi bakkeewwan falmisiisoo naannoo Amaaraa fi Tigraayitti ijaaraman ni diigamaa jechuun Ministeerri Ittisaa Itoophiyaa ibse. Naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti bakkeewwan qaamolee lamaaniinuu gaaffiin abbummaa irratti ka'utti bulchiinsi amma jiru mootummaa federaalaatiin akka diigamu Ministeerri Ittisaa Itoophiyaa beeksise. Ministeerichi Dr. Abrahaam Balaay ayyaana Ashandaa irratti ergaa baga geessanii fuula miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaatti maxxansan keessatti iddoolee falmisiisoo daangaa naannolee Amaaraa fi Tigraay kana ilaalchise yaada maxxansaniin ejjennoo mootummaa federaalaa ibsan. Naannolee kanatti haala amma dura ture fayyadamuun bulchiisonni ijaaraman akka diigaman ministeerichi dubbataniiru. Itti dabaluunis iddoowwan bulchiisa isaanii diigamanitti qaamolee nageenyaa federaalaa malee qaamni hidhate kan biroon akka hin jiraanne akka godhamus dubbatan. Sirni federaalizimii Itoophiyaa waggoota 30 dura hundaa'uu isaa walqabatee iddoolee kan naannoo Amaaraatti jedhaman bulchiisa Tigraay jala galaniiru yaada jedhuun waggootaaf gaaffiin dhiyaachaa ture. Waggoota lamaan darban waraana kaaba Itoophiyaatti geggeeffamee walqabatee ammoo iddoowwan falmisiisoon kun harka hidhattoota Amaaraa jala galaniiru. Iddoowwan lixa Tigraay fi gama Amaaraa ammoo naannoo Walqaayitti Xagadee jedhaman naannolee lamaan gidduutti madda walfammii fi walitti bu'insaa ta'aniiru.
karaa bahaas naannoo raayyaa bakka bulchiisi naannoo lameenii anaaf mala jedhanii irratti wal falman yeroo ta'u iddoon kunis amma humnoota Amaaraa jala jira. Ministeerri ittisaa Dr. Abrahaam yaada maxxansan keessatti naannolee falmisiisoo kana maqaa hin dhoofne. Dimshaashumatti garuu naannoleen erga waraanni kaaba biyyattii eegalee booda bulchiinsi haaraan hidhattootaan hundaa'ee akka diigamu ministeera isaaniif ajajni kenname irratti hojjechaa akka jiran beeksisan. Mootummaan federaalaa gaaffii falmisiisoo ka'an irratti karaa seeraa fi heeraa bu'uura godhatee furmaata akka argatu waliigaltee Piriitooriyaa irratti hundaa'ee hojjechaa jira jedhan. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.